Qophii ispoortii jimaataa guyyaatti kan dhufaatti jirtan dhaggeeffattoota keenya oduuwwan ispoortii maddeen alaatii qabannetti darbuu Riippaabilikni Afrikaa Kibbaa Olompikii fi Paaraolompikii bara 2036 yookiin kan bara 2040 qopheessuuf gaafii dhiyeessuuf jedhame. Biyyoota Afrikaa keessaa bara 2010 waancaa addunyaa qopheessuun bifa hawwataan kan xumurte Afrikaan Kibbaa amma biyya Afrikaa jalqabaa Olompikii qopheessite ta'uuf hojjechaa jirti. Magaalaan Cape Town bara 2004 Olompikii qopheessuuf kaadhimamtus Ateensi fi Roomitti aantee sadaffaan xumuruun ishee ni yaadatama. Magaalaan Darbaan tapha Commonwealth bara 2022 qopheessuuf carraa argattu sababa faayinaansiitiin wal qabatuun carraa argatteetti hin fayyadamne. Olompikii bara 2036 qopheessuuf Hinditti kan argamtu Ahmadabad akkasuma magaalaan Qatar Dohaan kan Turkiyee Istanbul magaalaan guddoon Chiilii Santiagoon kaadhimamanii jiru. Riippaabilikni Afrikaa Kibbaa magaalota kanneen waliin kaadhimamuun yoo dhabdees kan bara 2040 qopheessuuf koree Olompikii addunyaaf gaafii dhiyeessuuf jedhamee jira. Afrikaan Kibbaa bara 1995 waancaa raagbii addunyaa, bara 2003 waancaa kirikeetii addunyaa, bara 2010 ammoo waancaa addunyaa biyya qopheessiteedha. FIFA gooliiwwan hawwatoo bara 2025 keessa galan 11 badhaasa Pushkashiif kaadhimamanii foomseera. Gooliiwwan Declan Rice fi Lamine Yamal galchan tilmaama injifannoo argatanii jiru. Gooliin taphataan Arsenal Declan Rice tapha Champions League Arsenal Real Madrid galchii 3-1 injifate irratti Courtois irratti galchee gooliiwwan kaadhimaman keessaa tokko taatee jirti. Gooliin kun rukuttaa dabbiirraa kan galteedha. Taphataan Barcelona Lamine Yamal gooliin tapha Spanyol gool 2-0 injifatan irratti galchees kaadhimamteerti. Gooliin taphataan Cagliari Alejandro Diola kan taphataan Cruz Azul Pedro de la Vega, taphataan Independiente Santiago Montiel, taphataa Al Ahly Amir Nasser, taphataa Quatero Carlos Oinisha kan Mamelodi Sundowns Lucas Ribeiro, taphataa Persea Piris Quirido fi taphataa Kasim Pasa Kevin Rodriguez galchan gooliiwwan hawwatoo ta'uun kaadhimamanii jiru. Badhaasicha taphattoota Premier League keessaa kan bara gooliin Alejandro Garnacho Everton irratti galche filatamuun ni yaadatama. Mohamed Salah, Son Heung-min fi Oliver Giroud taphattoota Premier League keessaa badhaasicha kana argatan ture. Badhaasni kun taphataa beekamaa duraanii lammii Hangarii Frank Puskás yaadachuuf bara 2009 irraa eegalee kennamu irratti argama. Cameroon waancaa addunyaa bara 2026 alawootaatu Naayijeeriyaan ammoo marsaa ittaanuuf darbite. Dilbata dhufu Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo fi Naayijeeriyaan morkiin taasisan eegama dabalata qabna. Beginning in just over a month's time and running into January. This will be one of the venues for the upcoming waancaa addunyaa bara dhufu Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanaadaan waloon qopheessan irratti yeroo jalqabaaf biyyoota 48 turmaata. Dorgommii kanaan Afrikaanis yeroo duraatiif biyyoota 10 hirmaachisuuf hanga yoonaatti biyyoonni 9 Aljeeriyaa, Cape Verde, Egypt, Gaanaa, Cote d'Ivoire, Morocco, Senegal, Afrikaa Kibbaa fi Tuniziyaan biyyoota Afrikaa dursanii hirmaannaa waltajjii kanaa mirkaneeffatanidha. Biyya kurnaffaa Afrikaa bakka buutee dorgommii kanarratti hirmaattu adda baasuuf taphoonni mo'atanii darbuu taphatamaa jiru. Kaleessa Morokootti taphoonni lama yoo taphataman Naayijeeriyaa fi Riippaabilikni Dimokiraataa Kongo gulaalli marsaa ittaanuuf darbaniiru. Taphni magaalaa guddoo Morokoo Rabat Stadiyeemii Mauli Al Hassan irratti Naayijeeriyaa fi Gaaboon gidduutti taphatame injifannoo Naayijeeriyaatiin xumurame. Taphichaan Super Eagles Naayijeeriyaan goolii taphataan sarara fuulduraa kilaba Sivia Akor Adams daqiiqaa 78ffaa irratti galcheen dursa qabatte. Ta'us taphni dilee xumuramuuf daqiiqaan tokko hafutti taphataan sarara gidduu kilaba Galatasaray Mario Leminaan goolii galchuun Gaaboonitti qixxeesse. Taphataan sarara gidduu irratti Wilfred Ndidin olaantummaa sarara gidduu kan fudhatte Naayijeeriyaan daqiiqaa dabalataa 30 keessatti olaantummaa addaa waliin gooliiwwan 3 dabaluun galchii 4-1 injifatte. Daqiiqaa 97ffaa irratti Naayijeeriyaaf taphataan Sivia Bra Cherra Ijuke goolii lammaffaa yoo galchu, taphataan kilaba Galatasaray Victor Osimhen daqiiqaa 102ffaa fi 110ffaa irratti gooliiwwan 2 galchuun Naayijeeriyaan goolii 4-1 injifattee darbite. Taphataan sarara fuulduraa kilaba Galatasaray fi garee biyyaalessa Naayijeeriyaa Victor Osimhen rikoordii goolii hedduu galchuu Rashidi Yakiniin goolii 37 qabate fooyyessuuf goolii 4 qofaatu saafa. Corner kick will be taken by Sepenga. It's not a bad delivery either, and it's in! And it's the captain, Chancellor Mbemba.
tababira kaleessa taphatamen Riippaabilikii Dimokiraataa Koongoo staadiyeemii Elbaard irratti Kaameruun injifachuun marsaa ittaanuuf geesse. Biyyi yeroo 8 waancaa addunyaa irratti hirmaachuun seenaa guddaa qabdu Kaameruun Riippaabilikii Dimokiraataa Koongootiin mo'amtee dorgommichaan ala taate. Gareen biyyaalessa Kaameruun Andree Onaanaa fi Biriyaam Beemofaaf keessatti tammate milkoofne. Yeroo xumuraatiif waancaa addunyaa bara 1974 irratti kan hirmaatte Riippaabilikii Dimokiraataa Koongoo yeroo sana maqaa Zaayir jedhamuun erga dorgommicha irratti qooda fudhattee booda bara kana seenaa sana jijjiiruuf imala gaariirra jirti. Maqaa masoo qeerransoota jedhamuun kan beekamu gareen biyyaalessa Riippaabilikii Dimokiraataa Koongoo goolii dursaan taphattoota garichaa Cedric Bakambu galcheen Kaameruun injifate. Leencota harka hin kennanne jedhamuun kan beekaman gareen biyyaalessa Kaameruun taphataan sarara fuulduraa kilaba Manchester United Biriyaam Beemoon daqiiqaa dhumaarratti carraa goolii galchuu argatee osoo hin fayyadamin hafe. Karl Ita Iyongis carraa goolii taatu lama osoo hin fayyadamin hafuun Kaameruun erga dorgommii kana irratti hirmaachuu eegalte bara 1982 booda kan bara dhufuu dabalatee yeroo 3 qofa dorgommichaan ala taate. Sababa miidhamaatiin taphataa sarara fuulduraa kilaba Newcastle United Yohaanee Wiisaa malee kan taphatu gareen biyyaalessa Dimokiraataa Riippaabilika Koongoo taphattoota akka Bakambu, Tiyoobo Gondaa fi Fissam Maayilee abdatee Naayijeeriyaa waliin achuma Morokootti dilbata dhufu ulaalli xumuraatiif kan morkatu ni ta'a. Biyyoota lameen keessaa biyyi injifattee dachee biraa tokko waliin taphattee hirmaannaa isaanii kan mirkaneeffatan ta'u. Corner kick will be taken by Sepenga. It's not a bad delivery either, and it's in, and it's the captain. Firaansi fi Noorweey hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 argachuu mirkaneeffatan. Itaalii fi Ingilaandis morkattoota isaanii injifatan. Cristiano Ronaldo Portugaaliif taphachaa kaardii diimaa jalqabaa argatee jira. Andinet Birhaanu. This happens because there's nothing to lose. Ardiin Awurooppaa biyyoota 16 waancaa addunyaa bara 2026 kana irratti hirmaatti. Ardicharraa England, France fi Norway biyyoota dursanii tikeetii seensa waancaa addunyaa kana harkatti galfatanii. Shaampiyooniin addunyaa 2018 fi morkattuun xumuraa 2022 France eda Ukraine simachuun goolii 4 fi 0dhaan injifattee tikeetii seensa waancaa addunyaa 2026 harkatti galfatte. France goolii penalty fi tabaan Kylian Mbappé galchee fi akkasuma Michel Olise fi Hugo Ekitike tokko dabalaniin goolii 4 fi 0dhaan injifatte. Malasaa Kubbaa Milaan goolii dhibbarfaffaa kan galchee Kylian Mbappé garee biyyaalessaa Fransiif baay'ina goolii galchee 55 gaachuun Ricardi Oliver Giroud goolii 57 qabatee fooyyessuufis dhiyaate. Mbappé ga'umsa sirrii fi bareeda irratti argama kan jedhan leensaan France Didier Deschamps qophaa'ummaan qaama fi qalbisaas adda jechuun leellisanii. Yeroo milkii dabarsaatiin jirraa kan jedhan Didier Deschamps kaayyoon keenya darbuu ture isa galmaan geenye jedhanii. Garee isaaniin akka boonanii fi milkii argataniin akka gammadanis dubbatanii. Ramaddii Idaan Estooniyaa kan simattee Norway goolii 4 fi 1 injifachuun waggaa 28 booda waltajjii waancaa addunyaatti deebi'uu mirkaneeffatte. Norway goolii 2 Erling Haaland fi Alexander Sørloth galchaniin injifatte. Erling Haaland bara 2025 keessaa baay'ina goolii Norway fi Manchester Cityf galchee 30 yoo gaatu 2026 yeroo jalqabaaf waltajjii waancaa addunyaa hirmaata. Shaampiyooniin addunyaa bara 2026 Itaalii waancaa addunyaa 2018 fi 2022 osoo hin hirmaatiniin haftee ramaddii kana Norweyn qabxii 3 fi goolii 17 caallamtee sadarkaa lammaffaarra jirti. Ramaddichaan kaleessaa dirree dhanalaa Moldova waliin kan taphatte Italian goolii Gianluca Mancini fi Francesco Pio Espositoon galchaniin goolii 2 fi 0dhaan injifatte. Darbuudhaaf carraa bal'aan harkasaa kan jiru garee Roberto Martinez leenjuu Portugal direessaatiin alaa Riippaabilika Ireland waliin taphatee goolii 2 fi 0dhaan mo'amuun osoo hin milkaa'in hafe. Tapha kanaan taphataan cimaa addunyaa Cristiano Ronaldoon balleessaa raawwateen kaardii diimaadhaan dirreedhaa ari'ame. Cristiano Ronaldoon jireenya isaa kubbaa miilaan si'a 13 kaardii diimaa argatus garee biyyaalessaa Portugaaliif taphachaa kaardii diimaa jalqaba argachuu isaati. Taphoota gulaallii waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaa biroo kaleessaa taphatamaniin Albeeniyaan Andoraa Hangaariin Armeeniyaa qabxii wal fakkaataa goolii 1-0dhaan yoo injifatan Ayislaand goolii 2-0dhaan Azerbaaijaan injifatte. Dursitee hirmaannaa waancaa addunyaa mirkaneeffachuun kaleessaa Wembileetti Serbiyaa kan simatte Ingilaand goolii 2-0dhaan injifatte. Ingilaand taphoota torba gulaallii
gulaalli waancaa addunyaa kanaan taphatteen torbanuu injifachuun goolii 20 yoo galchitu goolii tokkoyyuu hin keessummeessine. Tapha kanaan goolii Bukayo Saka fi Eberiche Ezen galchaniin Sarbiyaa goolii 2-0 injifatte. Jarmaniin gulaalii waancaa addunyaatiin har'a Luxemburg waliin morkatti miidhamaan taphattoota hedduu kan dhaban leenjisaan garee biyyoolessa Jarmanii Julian Nagelsmann taphataa Newcastle United Walter Mede sarara fuulduraa irratti akka dursuuf filuu danda'u jedhame. Neezerlaandis morkii Poland waliin taasistu mo'annaan darbuu ishee mirkaneeffatti. Awwakar Abdalla. Germany take on Luxembourg. Torbee taphoota intarnaashinaali kanatti biyyoonni Awurooppaa gulaalli waancaa addunyaa kaleessa eegalan har'asitti fufuudhaan ni taphatu. Maddi aatiin Jarmanii fi Slovaakiyaan taphoota 4 taphataniin qabxii 9 qabachuudhaan wal duraa duubaan dursaa jiru. Halkan har'aa Jarman gara Luxembourg yoo imaltu Slovaakiyaan Riippaabilika Aayerlaand waliin taphatti. Jarman gulaalli waancaa addunyaa kanaan fulbaana darbee Slovaakiyaan 2-0 mo'amuun eegaltus taphoota itti aanan 3 mo'achuu isheetiin ramaddicha dursaa jirti. Tapharraa dabalatee wixata dhufu mo'achuu fi Slovaakiyaan tapha 2 ishee hafe keessaa tokko وامنان جرمن دربو شيني mirkaneeffatti. Tapharraa kanaaf leenjisaan Jarmanii Julian Nagelsmann yeroo gareen isaanii taphattoota hedduu miidhamaan dhabe kanatti taphataa Newcastle United Nick Woltman gara fuulduraa kilabichaa akka dursuu himani. Taphataan ganna 23 erga waxabajii darbe biyyasaaf taphachuu eegalee taphoota 6 qofa taphate. Taphoon kolleessa darbe Ireland kaabaa 1-0 mo'ataniinis goolii injifannoo Jarmaniif galcheera. Leenjisichi akka jedhanitti Woltman nuuf taphataa baay'ee barbaachisaadha. Iddoo inni taphatutti taphattoota hedduu miidhamaan yeroo dhabnetti inni dhiibbaa uumuun yoo taphannu taphataa nu fayyaduudha jedhan. Meetira 1.98 kan dheeratu Woltman erga gara Newcastle United jijjiirameeti. Taphoota Premier League jalqabaa 5 goolii 4 galche. Taphataan Dortmund Karim Adeemin adabbiin hin taphatu. Dursaan taphattoota Joshua Kimmich miidhama jilbaa isa mudateen hin taphatu. Taphataan Bayern Munich Jonathan Tah dursaa taphattoota ta'uun ni tajaajila jedhameera. Jarman wixata dhufu Slovakia waliin taphni gulaalli xumuraa ishee ni hafa. Dat gaat er mis achterin met Finland. Memphis goal! 1-0 voor Nederland. Maddiga walirraa duubaan dursaa kan jiran Neezerlaandis fi Poolaand har'a morkii waliin taasisaniin carraa waancaa addunyaaf darbuu isaanii mirkaneeffachuudhaaf morkii taasisanidha. Taphoota jaarraa qabxii 16 kan dursitu Neezerlaand qabxii 3 Poolaand caaluudhaan ramaddicha dursaa jirti. Har'a mo'annaan darbuu ishee ni mirkaneeffatti. Poolaand gama isheetiin deeggartoota ishee fuulduratti Neezerlaandis injifachuudhaan qabxiidhaan qixxaattee gulaalli xumuraatiin hiree ishee mirkaneeffachuudhaaf morkii taasistudha. Taphni kun taphataan ittisaa Julian Timber taphataa sarara fuulduraa Poolaand Robert Lewandowski waliin morkii taasisudha. Timber yaada kenneen Lewandowski taphataa cimaa ta'uu isaa eenyuyyuu ni beeka. Tapha cimaatu nu eeggata jedhe. Leenjisaan Neezerlaandis Ronald Koeman gama isaaniitiin nuti injifachuudhaaf taphanna. Sadarkaa gaarii irratti argamnu kana olaantummaan xumurree galma keenya gahuudhaaf wanta barbaachisu hundaa taasisuudhaan waancaa addunyaatiif darbuu ni mirkaneeffanna jedhan. Lammiin Neezerlaandii fi taphataan Aston Villa John Malan gama isaatiin nuti garee cimaadha jechuudhaan taphicha akka mo'atan abdii qabaachuu dubbata. Ramadiilaa kan dursitu Krooshaan odola Faaraa waliin yoo taphattu Gibraltar Montenegro keessummeessiti. Qabxii qoodannaan hirmaannaa ni argatti. Taphataan sarara qarqaraa Krooshaa Ivan Perisic taphichaaf injifannoo guddaa gochuudhaan akka taphatan ibsuudhaan carraa argannetti fayyadamnee qabxii gaarii argachuuf ni yaalla jedha. Taphoota lamaan hafaniin qabxii 6 argachuun waancaa addunyaatiif akka darban dubbate. Ramaddima kanaan Fiinlaand Maaltaa waliin morkatti. Taphoota hundumaa injifachuu barbaannaa jedha taphataan sararaa fuulduraa kilaba Arsenaal Bukayo Saakaan. Arsenaal waggoota 21 booda waancaa Premier League England fudhachuuf abdatameera. Taphoota 11 darbee booda Arsenaal qabxii 4 Manchester City caalee liigicha dursaa jira. Gulaalli waancaa addunyaaf England waliin kan jiru Bukayo Saakaan ajandaa alaa dubbatamuuf gurraa osoo hin kennin hojjechuu akka qaban hiriyoota isaa gorseera. Arsenaal taphoota 11 keessaa 8 injifatee 2 qixabuun tapha tokko qofa Liverpool mo'amee liigichaa qabxii 25 dursaa jira. Torbee 11 Arsenaal Sunderlandin goolii 2 qixaa yoo bahu Manchester City goolii 3-0 Liverpool injifatee garaagarummaa gidduu isaanii dhibbise. Turtii Talk Sport waliin taasiseen kan taphoota hundumaa injifachuuf taphanna jedhe. Haasaa alaa dubbatamuuf iddoo hin qabnu kan jedhe Bukayo Saakaan namoonni har'a waan barbaadan dubbatu boru kan dubbatan waan biraatis jedhe. Arsenaal Premier League Englandin taphoota internationalaa booda darbii Londaniin Tottenham simachuun eegala. Abbaan qabeenyaa Manchester United Sir Jim Ratcliffe jijjiiramni kilabicha keessatti dhufaa jiru
akkaataa karoorfameen jalqabamee jira jedhani. Hojjettoota hir'isuun baajata kilabichaa qusachuuf kan yaalan Raatcliffe kisaaraa kilabichaa hir'isuun bu'aa qabeessa taasisanii fuulduraaf kilabicha morkataa cimaa taasisuuf karoora akka qabanis dubbatanii jiru. Abubakar Abdallaa oduu kana bal'inaan isinitti hima. Qooda Manchester United kan qaban Sir Jim Ratcliffe kilabicha keessatti jijjiirama bu'uuraa fiduuf hojii irratti argamu. Tarkaanfii jalqabaa isaanis fudhachaa turaniiru. Hojjettoota 450 hir'isuu kan eegalan abbaan qabeenyaa kun jijjiirama eegalan kana keessaa tokko Stadiumii Old Trafford haaromsuudha. Akka ragaa Forbes baasetti UK keessatti tujjaarri lamaffaan Ratcliffe bara 2023 qooda Manchester United harka 27.7 paawundii biiliyoona 1.25 bitatanii kilabicha kubbaa miilaa England keessatti morkataa cimaa taasisuufis waadaa galan. United bu'aa qabeessa taasisuu akka barbaadanis dubbataniiti turani. Waxabajjii 2024tti kisaaraa Manchester United mudate paawundii miiliyoona 113.2 ta'uu erga gabaafame booda Ratcliffe tarkaanfii yoo hin fudhanne kilabichi gama mallaqaatiin akka miidhamu dubbatani. Kana furuudhaaf tarkaanfii fudhatan keessaa gama hojii dirreetiin leenjisaa Erik ten Hag ari'uun Ruben Amorim bakka buusuudha. Garee jalqabaa cimsuudhaaf paawundii miiliyoona 450 baasaniiru. Iddoo shaakallii Carrington haaromsuufis paawundii miiliyoona 50 baasuutu himame. Ratcliffe waliin hariiroo gaarii akka qaban kan himamu Coleridge Roach piroojeektii isteediyeemii haarawaa deeggartoota 100,000 qabatu ijaaruuf qabamee hoogganu Martin Mosley gorsaa isaanii ta'uudhaan ganna 2024tti qacaramanii. Hojjettoonni biroo hojii gaggeessaa olaanaa Omar Bereedaa fi ogeessi biizinasii Mark Armstrong fi kanneen biroos kilaboota gurguddoo keessatti hojjechuudhaan kanneen muuxannoo qabani. Kilaboota biroo keessattis milkaa'inii fi kufaatiin kilabaa kan murtaa'u gareen jalqabaa qabxii dirree irratti argatuuni. Manchester United keessatti adeemsa haarawaa hojiirra oolchuu fi bu'aa argamu jidduu wanti murtaa'ee hin jiru. Kilabichi Dan Ashworth daayirektara ispoortii gochuun Newcastle United paawundii miiliyoona 3 kafaluudhaan gara kilabichaatti fudhate. Garuu ari'amuu ten Hag irratti garagartee uumameen Dan Ashworth hojiirraa kaafamanii. Isaafis kaffaltiin paawundii miiliyoona 4 kafaluufis dirqamaniiti turan. Kisaaraan kilabichaa sirrateera. Baajata hanga waxabajii 30,2025tti kisaaraan paawundii miiliyoona 33tu mudate. Kun kan waggaa sanaan duraatirraa xiqqaadha. Kilabicha gara bu'a qabeessummaattis deebisaati jiru. Qooda guddaa kan qaban maatiin Glazer amma sirmaanan isaanii jiraattus xiyyeeffannoon jiru garuu Ratcliffe fi hooggantoota kilabichaa irratti. United bara kana akka kaayyootti kan qabate hirmaannaa dorgommii Awurooppaa argachuudha. Garuu jijjiiramni taasifamaa jiru sana qofa milkeessuuf osoo hin taane xiyyeeffannoon isaanii yeroo dheeraadhaaf jijjiirama guddaa fiduuf karoorfatani.